يا ابني يا مبارك، هذا عن روح امك وعن روح اهل الحبشه اماتهم وعن روح اهل اثيوبيا او اماتهم. هذا يا ابني يا مبارك، الله يوفقك. السلام عليكم اخويا مبارك. dhugubatti ilma namaatirraa hogguu wantoota gaggaarii agartu qalbiin si gammatti. Keessattuu lammii Itoophiyaa tahee abbaa fedhe yoo ta'e hogguu inni waan gaarii dalagu waan Itoophiyaa tahe qofaaf itti gammada jechuudha. Har'aan tana obboleessa keenya Mubaarak Musimmaa obboleeyyan keenya Gaazaatti gartee hoon maatii isaa dhabee hoon gartee firaa fi aalii isaa dhabee qe'ee isaa dhabee qabeenya isaa irraa buqqa'ee gartee akka malee daraaramaa jiraniif obboleeyyan keenya Gaazaatiif Mubaarak Musimmaa har'aan tana jirmachuu isaatti agarra jechuudha. Har'a akkaan galgala TikTok seeneen TikTok guututti kan jiru Mubaarak Musimmaa Allah ibaarak bakka eebbiti isaan achiin goon hin jirtu daa'imman Gaazaadha haadholiin Gaazaadha haadholiin gartee Filistiinota du'aa'ii isaan Mubaarak Musimmaatiif godhan arkeetiin hedduu takka gammadee namoonni hedduun akka gartee barumsa irraa fudhatanii waan gaggaarii dalaguu akka danda'an gartee hedduu takka sammuun tiyya na boqotte. Waan inni Itoophiyaa ta'e qofa itti gammade jechuudha. Waan inni gartee gaaromina kana dalagee maqaa gartee Itoophiyaadhaa kana maqaa biyya tanaa kana Ardul Habash jedhamtu kana waan inni akkanitti ol fuudheef garanuu wallaahi ittiin gammadee baay'ee takka na gammachiisee gartee irraa barannee wantoota akkana kana waan xiqqoo namni hin yaadne kanaan maqaa biyya fiillee akkanatti sadarkaa addunyaatti beeksisuun hedduu takka danda'ama jechuudha. Dhugumatti yoo TikTok seentan akka ajaa'ibaatti kan wal gahee jiru viidiyoo mataan jechuudha. Namoonni agarin haa arkanii mee viidiyoo tanaanis irraa isin tuusisaa asirraa isin haayaa sheershee godhaa wal biraan gahaa hayiriin gartee boordiifis masii oolti. Gartee dila wantoota garaagaraa hojjetanii halkanii guyyaa lafa'anii gartee doolaara meeqa gannaqanii biyya beeksisuuf lafa'an wantootuma akkanaa kana wantoota sassalphoo akkanaa kanaan biyya ifiillee maqaa yaamsisuun ni danda'ama. Ardul Habash, Ikhwaan al-Habash, Ikhwaan Ardul Habash jedhanii gartee gisee Araboonni achirraa wanta jedhan hedduu akka garaan kun nama booya fitti gammadda mataa ol qabatee jechuudha. Saniifuu wantoota kanaa irratti xiyyeeffannu siin jaa viidiyoo kana sheer godhaatii namoota biraan gahaa amma asmaanuu gara gartee gocha Mubaarak keenya raawwatetti haas dabarru. يا ابني يا مبارك، هذا عن روح امك وعن روح اهل الحبشه اماتهم وعن روح اهل اثيوبيا او اماتهم. هذا يا ابني يا مبارك، الله يوفقك. السلام عليكم اخويا مبارك. جبنا بوز خبز عن روح امك وعن روح اهل الحبشه جميعا. الروح امك يا ابو مبارك والروح اهل الحبشه اماتهم واهل توبيا يا يابا يا ابني يا مبارك، الله يوفقك الله يحميك. الروح امك يا يابا يا مبارك والروح اهل الحبشه اماتهم يا يابا والروح اماتهم والروح اهل توبيا يا اهل الحبشه. ادعي بناوي تدعي لاهل الحبشه اهل التوبيا. الله يوفقك يا مبارك وجزاك الله خير. الله يوفقك. الله يحميك يا مبارك والله يرحم امك يا رب. ادعي لاهل الحبشه يا بناوي، لا الحبشه لاهل التوبيا. ابوك يا رب. الله يوفقكم ويعطيكم العافيه جزاكم الله خير. الله يوفقكم الله يرحم امك يا مبارك. الله يوفقك مبارك الله يحفظك ان شاء الله. السلام عليكم اخي مبارك. ووزع مي وخبز على روح والدتك جزاك الله خير والله يرحمها ويجعل مستواها الجنه. الاطفال المخيه الله يرحمك مبارك الله يحميك. الله يرحم امك. الله يرحم امك ويرحم اخوك. هاي غني. الله يحميك يا مبارك. الله يحميك مبارك الله يوفقك الله يرحم امك. الله يحميك مبارك الله يرحمك.
saniifuu khabariinsa daawwattoota kiyya sirraan xiqqeesse malee viidiyoon garaagaraatu jira gartee waan guddaa irraa baratan jechuun anis abdadhaa maaliif namni waan xiqqoo takkaan waan hin yaadaminiin maqaa ifiillee maqaa biyyaallee gartee maqaa islaamummaallee akka irratti addunyaatti beeksisuu irratti gartee karaa salphaadha jeetiin fudhadhaa obboleessa kiyya mubaarak musimmaa hedduu tokko naa galatoonfadhaa du'aa naa godhaa fi qabeenya isaa keessallee barakaa rabbi haa kaa'uu fi qabeenya isaa gartee kan gartee akka namatti ittiin ammarraa eegalee addunyaa ittiin gargaaru rabbi haa godhuuf siin ja'a waan gartee Itoophiyaa taate qofaaf waan islaama taate qofaaf si jaaladhee si kabaje gartee hedduu tokko sirraa gammadeesi kanaafuu viidiyoo ishee godhaa mubaarak musimmaa biraan nagaa baga gammaddee baga maqaa biyya teeti akka addunyaatti jibba gartee jarri hunduraa qaban fa'aa baga itti agarsiistee sin jechuu barbaada nagaa naa jiradhaa viidiyoo ishee godhaa garuu mubaarak musimmaa biraan naga'uu hin dagatinaan.